Shi akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jidduu kana uffata kanarra bishbish jedheetu mansanii dhufaa jira. Kanaafiyyuu jechuudha waan ani ittiin bishbish jedhaa dhufaa jiru kana abbaan eebbuus hin jira, eebbuun koo hin jirti, fandishaan koo xiqqoo ishee gadi butaa fi fandishaan koo jirti, beekoon bishaan jedhee qoy uff hin jedhin kaa beekoo kotta siinatti. Nah, akan yang gadano god aja tuh ya kan, Doni, haramai, atwabi, laki, amsa apa tuh? Kau tuh dari bitole. Main nih, main teh? Atau injek, kau tuh mana lagi mana kamera ke sama tadi? Main naton? Kau. Laki nu fana kalian gada, Kau kalian gada nu gogom situ ya? Singgoyun sih. Kamera kan on putih tuh gitu. Oh. Astesa. Tole. Kau tuh sih. Nu fana kalian gada nu gogom situ. Singgoyun sih, barang biaro. Oh. Tole. Lama nam sufan jette. Jette deh. Lama nam sufan jette. Ini jarti bu. Wow. Si fida. Aina tuh cakap. Antum cakap. Ane yadu makoi tahu male. Ane kalian gada gogom lama ta gogom Cakap. Beko. Awan. Kau tahu dia kayak dulu kan? Ila ka di mana fayyot nyaatira Dulu kan apa gar? Imbeto di mana fayyot nyaatira wan kana. Sudah malu. Sambil harga di mana fayyot nyaatira. Oh, kuna beko. Koto odon. Dulu kan? Surprise. Mai. Sukal nici. Oh, la anak trek agar tu mataku. Shi. Abba ibu. Oh. Ati modu numpat wana fayon sih itu na fansi boda. Laki. Gadu numpat arkari kayak katenu nih gambar kayak kayak katu kot. Dah. Yoom waan akkasii tetteenatti waan nyaataati yoomna jettere. Fayyoo eebbisaa kaasumaan sin jaaladha inni. Fayyoo sin jaaladha. Waan ani jaaladhu naa ergitee. Waan ani jaaladhu naaf raag ergitee. Galatoomi fayyoo. Ijoollee dhugaa namuma haadha ofiitiin dhufanidha. Manuma haadha ofiitii dhufanii akkuma mana haadha ofiitii dhaqanii dhufanii ta'anii dhufaa jira. Isuma dhugaate jechuudha. Koka gaashamse. Gaashamse goo. Amsi. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Nuftuure? Harka dhiiroti yoo tokko gareedha bar. Harka jiidhaadhaan hin tuqin. Oh! Ishi si kuchisu? Qoqa. Anna! Bishaan harkaa. Waan meeqaan qaqqabadhee dhufee ijoollee maal jechuudha? Bishaan harkaa. Menaan harkaa digaddeeraan. Gattee takkoo kamanni gaddare akka dubbiffattee eeggatta jechuudha. Irraa maal akkasii dhufee maal akka ta'ee bucheen jirti. Buchoo mana buchullaan koo jirte. Yaa buchullaa. Anna. Rumfa dhugaa baay'ee. Teestii si godheen isaa booda aannan billaa nuuf itti. Maal jechuudha? Naqa. Maal jechuudha? Naqa dhufee jaas. Teest. Buchee ishii kanas teest. Thank you God. Arrallee Firaankiis hin goone fedi. Billaas fedi. Sosobamanii
waan ani itti ilaala isletti ari'ame jechuudha dhugaa rabbii manuma haadha ofii akkuma ofiitti jechuudha kootu gaali kananii banatti shakki daabboodhaa gimmaashuma isaa itti dhugaa mana ishiitti namni ilaala baay'ee minyaa Minyaama mi'aawa. waan ajaa'ibaa jechuudha waan nama ajaa'ibsu waan biraa waan nama ajaa'ibsu waan biraa amazing kan nama jechisiisu jechuudha dhugaa rabbii jechuudha namni finfinneettis ma dhugaa kaa waliin dubbachuudha bara jireenya akkasitti mi'aayee akkasitti wannoota dhiisitoo jechuudha ollaadhumaaf ollaaftu ol waamanii badaadhuma waliif iyyuu jedhu jedhan kanaaf jechuudha asumaanii fayyoo galateeffadhaa daabboo kana fakkaatu laal kun daabboo ijoollee keetii fuudhii gadi naan jettee daabboo gimmaasha murtee naa ergitee manatti kottu nyaadhuttee na waamtee isarra immoo an darbe jechuudha suma dhugaa an garaan koo naan maate jechuudha waan maatiin irraa fideefi fi ishiin illee viidiyoo irratti hundi waraabdi jettee tonee ibdu garuu ishiin suma dhugaa sukkaarrinichi bishaataa beekoo fi eebbuudhaa beekoo fi yennoodha ergiteetti garuu affeelladhaa is nyaadhaa jettee jechuudha. As ilaalam saalu maalitti maal gurgurtaa? Dinnichi sukkaar dinnichi biyya kanaa jechuudha. Dinnichi dassaale baay'ee jaalata dinnicha mucaan koo dinnichi waaw itti kun olaarsitti toltu garabbii jiin kun namatti tolti. Isuma dhugaatii jechuudha asitti kuni birrii 100 lumbee argatanii ton bitatame jechuudha dinnicha orjinaalii akkasii inni keenya hojjeteessanitti agarsiisan sukkaar dinnichiin biyya kana isa diimaadha diimaadha an biyyaa garuu adiidha gaafa miicame isaa adiidha kun jechuudha kun asumaanii naaf eebbisaa fayyoo dhugaa rabbii akkuma haadhaan gurguduun fitee achitti yaa waan maatii ishiitti qopheessite hundumaa na nyaachifte sukkaar dinnichi na nyaadhee xibsii na nyaadhee Xibsii maal? foon waaddii foonii na nyaadhee daabboo na nyaadhee muuzii na nyaadhee akkuma na furdisuudha kaate fakkaata isaan iyyuu jechuudha irra kunoo engadda yoo pirankii irratti hojjenne yeroo hunda pirankii irra kaasa piraazii wayi aanni koofuu dhimichi affeelifiif ijoollee jechuudha kun olaala dhugaa rabbii kana siniin jedha asumaanii galatoo miidhagini kootu fayyoodha galatoo meedii waan sanii ergite galatoo meedii taa'ii galatoo meedii kootuti galiiti maal jechuudha Mul'adhu qaba. gali kaa kootu beekuu bira taayitu gadi taayitu maal jechuudha taa'ii mul'atu sirriitti kun asii taa'ii galatoo meedii nyaata midhaanis Galatoomi fayyoo. Kanuma maal jechuudha nama galateeffachuun nama qaanessaa yaa rabbii koo sirriitti moo gammachuudhaan nama gabachuudhaan nama galateeffatu malee daabboo kunoo isinii ergitee daabboo laal daabboo qo'e Arrabsi waan jedhame sitti fakkaate waan arrabsi siin jedhe sitti fakkaate galatoom jedhini siin jedhe malee Galatoomi. sanuu afaan oromootiin baratta bari galatoom jedhini daabboo nyaachiftu Fayyoo galatoomi. innaa abbaa eebbuu maal jette waan fakkaatu nyaattu sapiraayiziin jaalatanni yaa fayyaa ta'e ulfaadhu jiraadhu waggaa kuma jiraadhu sooromii badhaadhii yaa fayyoo xiinxaltuu jaalalaa galatoomii dhugaa sarpiraayiz taane ulfaadhu jiraadhu baay'ee si jaallanna tole miliyoona siifa kennuun siin jedha akkas yaadanii nama gochuun iyyuu miliyoona argadhu si jechuudha gatii kana gooteeni sababa akkas goote kan ka'e maal taban kana bichaadhaan maal yuutuubiyyuu maagachumaa dhufanii maatii si godhatanii ishiimatu feenessi si godhaa jira galatoom jedhi galatoomii fayyaa ta'ii ulfaadhu jiraadhu eebbuun si galateeffatti ijoollee warri eebbuun beekne asumaan ka ome eebbuu kanaa baranii sirriitti mi'asumaan warrumti eenyuma eebbuun jettan sheerii fa'iin dhuftanii eebbaaf beekoon kamittu beekoon isa kanadha beekoon isadha eebbuun kun ishii kanadha kun jetti
mucattiin bareedduu kana ittiin gargaartu ishiidhuma guddisaartu ishiidhuma miilee nagashaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Abbaa eebbumaa itti ammeesti ergaa qabduuf waa'ee eebbuufatiin maalittaa? Amaan jedhu. Innaa kanaaf eebbuu keenya walumaanaa guddifnu walumaanaa jajjabeessinu walumaanii waan inni adennuun eebbuun kun nagaa isiniin jedhaatti eebbuu koo guddadhu bareeddu koo jedhaanii waaqayyo sinaa guddisee dhuni eebbu fayyoodhaaf immoo eebbuun keenya guddattee nama ijoollee ishiitiif deebisu ishiidhaaf haa godhu ishiidhaaf galatoomeettu ishiidhaaf haa godhu siniin jennaa jedhaa kaamma nagaan nuuf turaa nagaan nuuf bulaa maal jettu qabda? Ulfaadhaa jiraadhaa baay'ee sin jaallanna. Maatummaan keessan michummaan keessan ittaafufuu isiniin jennaa jechuudha. Horaa bulaa an abbaa silkiin beeku abbaa silkii keessan miila kaatu kaameraamaaniin keenya nuuf faafa. An keenyaas sochaa'u jenneen cufti. Keessan kan ammayyaati. Kan keenya kan ammayyaa miti jechuudha moo maal jechuudha? Kan yeroo asii shaawwattanii cufti keessan. Shaawwaliin. Kan ammayyaa. Fayyoo nu eebbisaa ashaasuma maashaallaadhaani eebbisaanii. Baay. Fayyoo eebbifamii miliyoona ta'ii Biileena ulfaattuu jiraadhu baay'ee si jaalladha. Bye.